Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Washama akkam jirtan hordoftoota fi kabajamtoota fi jaallatamtoota kiyya kan qaalii guddoo addunyaa keessatti argamtan marti keessanuu ani Sabahaddin Oromoonii akkasuma argamtana waan irratti qalee obbo Shimallis Abdiisaa irraa haasa'ee ture hawaati koo waan isin biraan gayuuf deemnu qabna maaliif jennaan waan adda addaa waan isaan haasa'aniitiitu jira waa hedduu لايفي زعسدي في مال ديم تسنيرتي وانا دادا وان دبتان سان كيسا قبلني وان سنيف فدني نفنك أمنا أكستي نهردو فاي سنين جنة ماليف أكاتا أمتا خينيا اتميدني اتدرا راجلا وان توكو وان سنيف أكا رغاتت سنيف فنو تجرا مي رغيفني ولت هذا الشان رغيفني وقات إسان هكذا سقوطت ummanni keenya ganda isaa keessatti waan isaaf dhufe galeefi socho'ee bahee simatee waajjira yeroo gabaabaatti waajjira sirreessee bakka isaan jiraatan sirreessee karaa qabsiisuuf akkaataan inni itti deeme dhugaatti raajidha. Kun garuu tajaajila guutuu gandicha keessatti mirkaneessuudhaan inisheetivoota barbaadaman gandicha keessatti raawwachiisuudhaan misoomni akka si'oomu gochuudhaan amma walumaagalatti wanni isaan jechaa jiran kuni hawaasa hoggansaa gandatti galee yeroo gabaabatti bootaan tolfamee fi ummata tajaajiluudhaaf achi jiraachaa jiran kan jedhu kana dhugumatti wanni inni jechuu jiru tun dhugaadha. Ummata keenya sababa hoggansa duraan beeku kan duraan ganduma keessaa fuudhanii namuma ganda sanii maganda ajajaa hogganaa ture amma mootu sa'aatiin maatana keessatti bifa jijjiirratee namoonni isaan hin beekne namoonni bakka biraarraa dhufanii gandarra taa'anii ajajaa jiranii jechuudha. Akka dur gaafa wayyaaneen naannoo barbaadde irratti abbaa barbaadde fiddee keessu sanitti isaanis abbaa nama barbaadan fidanii kan ganda sanii osoo hin taane nama ganda sanii aangoorraa fuudhanii ifi nama daayirekti kallatti ajajuu danda'an gandarra kaayanii jiran. Gandarra kana kaayanii jiranii akkasitti kun maal godha kun waa'ee gandaa hin beeku adeemsi ganda kanaa hin beeku rakkoof rakkisaa bu'aa ba'ii gandi kun keessa darbu hin beeku waan mootummaan je'e tamtu ta'a hin taane je'ee addaan hin laalu kallattumaan uummatatti himee uummatarraa waan fuudhamuu barbaachisus dirqiidhaan uummatarraa fuudha. Namni ganda sanii jechuudha namni ganda san beeku ganda keenya kana keessatti rakkataan nama akkanaatiitu jira rakkataan nama akkasiitu jira jeeti. Kan qabne bira kutee kan qaburraa walitti sassaaba waan sassaabuu barbaachisullee amma mootu kan ammaan tana gandarra godhan kun kan kanaasanii kan qabne kan qabu kan qabne bifuma takkaan laalee hunda isaaniitu dirqiidhaan rukutee irraa fuudhee waan barbaachisu hunda godhaa jira jechuu gandarratti. Viidiyoo hundumaatti hundaan of danda'u taasisuudhaan hojii qabatamaatti jijjiiramuu qabu. Ganda deemuu keenya qofti jijjiirama fidu. Deemnee maal gochaa jirraa? Hoggan sadarkaan jiru, aanarra kan jiru, godinarra kan jiru, magaalarra kan jiru, naannoorra kan jiru. Akkamitti hojjechaa jirra? Akkuma kaleessa hoggannee tarra hoggannoo ta'e badhaadhina fiduu hin dandeenye. Hoggansi kaleetii fi kanarraa baay'ee takka jijjiiramee jira. Baay'ee takka jijjiiranii jiran. Uummanni caccabsanii waa hundaa balleessanii waa hunda jijjiiranii jiran. Kaleessa wayyaaneen maal goote Tigireen kaleessa gaafa bulchitu nama ganda kana keessaa fuutee aangoo kennitee fi akka ganda sana ajaju goote. Namni ganda sana ajaju namni ganda sanii jechuudha rakkoo ganda kana keessa jirtu ni beeka. Waan hamaa biittituun qabdus rakkoo qabeenya hangama akka qabdus rakkina hangama keessa akka jirtu illee ni beeka. Kan ammaan tana biyya bulchi jaanii irra kaayan kun waan ganti sun qabuus hin beeku waan ganti sun dhabees hin beeku rakkoo ganda sanillee hin beeku haara hima kana fuudhanii ganda kana ajaji jaanii ganda sanirra kaayan. Amma duuba kun ganda kana waan fedhe jaanii waan fedhe fidaa jaanii akkuma fedhetti ajajee ganda kanarra miidhaa biraa rakkoo biraa waa hundaa irra geessisaa jira. Amma kun rakkoodha amma kanatti biyya oofuun kun rakkoo gurguddaa keessa isaan galchaa jira. Rakkoo akka maleetiif illee isaan saaxilaa jira. Maaliif yoo jettan rakkoo namni kun waan biyya tana keessa jirtu waan hin beekne nama biyya tana kana rakkataa fi qabaataallee akka tokko laaleeti miidhaa irratti hin ga'a. Akkuma qabaataan ta'uu rakkataan isaa ta'uu jireenyi isaanii wal fakkaataa haa ta'uu je'ee uummata kana rakkisee uummata kana miidhaa biraa mormi biraa keessa galchuu danda'a jechuudha.